Nageenya Hararri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaala koo jalatti argamtan hunduma keessaniyyuu akka maltanii akkam turtan akkam yeroo kanaa fi daqiiqa kana keessanii ani nagaa kootii jalatti Waaqayyoo isinillee akka nagaa taatan Waaqayyo biraa abdiin qaba. Viidiyoo itti aanu dubbisaa macaafaa seera uumamaa boqonnaa 23 kan itti fufuuf qabadhee dhiyaadheen jira. Viidiyoo laayik sabiskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa qaxxatumaan gara viidiyoo deemna. Turtii gaarii. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Seera uumamaa boqonnaa 23. Saaraan duunaan Abrahaam awwaalaaf lafa bituu isaa. Saaraan waggaa 127 hin jiraatte. Barri jireenya ishee hammana ture. Saaraan Kiriyaat Arab isa Kabroon jedhame beekamu biyya Kanaan keessatti hin duute. Abrahaamis Saaraadhaaf gadduu fi isheedhaaf boo'uufis waliin gale. Abrahaam reeffa bira ka'ee ijoollee Heettiin ani isin gidduutti galaadha. Ormas reeffa nama kootii mana baasee akkan itti awwaaladhutti araddaa awwaalaaf ta'u isin gidduudhaa akkan argadhu anaaf godhaa jedheen. Warri Heetis deebisanii Abrahaamiin gooftaa mee nu dhaggeeffadhu, ati nu gidduutti nama guddaadha, nama Waaqayyootis. Reeffa nama keetii iddoo awwaala keenyaa isa keessaa caalutti awwaaladhu. Nu keessaa namni tokko iyyuu lafa awwaalaa isa si harkatti kan qabu reeffa nama keetis akka hin awwaallanneef kan si dhoowwu hin jiru jedhan. Abrahaam lafaa ka'ee namoota biyya sanaa warra Heetotaaf in qoma'e. Inni immoo ani reeffa kanaa nama kootii manaa baasee akkan awwaalladhuuf fedha keessan erga ta'e ana dhaggeeffadhaatii Efroon ilma Zohaaritti anaaf dubbadhaa. Inni lafa isaa irraa holqa Makfellaa isa gara dhumaa maasii isaatii jiru anaaf haa kennu. Inni gatii guddaadhaan dhuunfaa godhee lafa awwaalatiif isin gidduudhaa akkan anaaf kennu godhaa isaaniin jedhe. Namichi Efroon jedhamus ijoollee Heet sana gidduu taa'ee ture. Efroon namni biyya Heet kunis Heetonni warri balbala kellaa mandara sana keessatti walitti qabaman hundinuus utuu dhaga'anii Abrahaamiif deebisee hin ta'u gooftaa koo na gaafadhu, ani laficha siif nan kenna, holqicha isaa laficha sana keessaa jirus siif nan kenna. Ani fuula ijoollee saba koo duratti isa siif nan kenna. Atis reeffa nama keetii itti awwaalladhu jedheen. Yommus Abrahaam namoota biyya sana duratti gadi jedhee qoma'ee inni utumaa namoonni biyya sanaa dhaga'anii Efrooniin utuu fedha kee ta'ee na dhageesse ani lafichaaf gatii nan kenna. Ani reeffi nama kootii akka achitti awwaalladhutti ati isa na harkaa fudhadhu jedhe. Efroon immoo Abrahaamiif deebisee gooftaa koo na dhaggeeffadhu, lafti cittuun meettii dhagaa 400 baaftu si'ii fi ana gidduutti maal isheeti? Reeffa nama keetii itti awwaalladhu jedheen. Abrahaam dubbiin Efroon fudhatee meettii isa inni utuu ijoollee Heet dhaga'anii dubbatee sana mijannee in kenneef. Innis akka mijannaa warra bittaa gurguruu isa fudhatamaatti dhagaa 400 ture. Akkasitti lafti Efroon inni Makfellaa Mamree irraa gara baha biiftuutti kan hafu masii holqa isaa keessa jiruu fi mukkeetti guutummaa lafichaa irra jiran hunda wajjin itti dabarfame. Kunis fuula ijoollee Heet warra balbala kellaa mandara sana keessatti walitti qabaman hundumaa duratti qabeenya Abrahaam ta'e.
Abrahaam kana booddee Saaraa haadha manaa isaa holqa Makfellaa Mamree irraa gara baha biiftuutti isa argamu Kebroon isa biyya Kana'aan keessatti in awwaale. Ijoolleen Heet laficha holqa isaa keessa jiru sana wajjin qabeenya isaa godhanii iddoo awwaalaatiif Abrahaamitti in dabarsan. Seera uumamaa boqonnaa 24. Yisaaq Ribqaa akka fuudhuuf Waaqayyo karaa qopheessu isaa. Yommus Abrahaam dulloomee barri isaas in sokke. Waaqayyos waan hundumaa Abrahaamin eebbiseera. Gaaf tokkos Abrahaam namoota mana isaa keessa hojjetan isa jaarsaa isa wanta inni qabu hunduma irratti abboomaa turan sanaan, kadhadhaaf harka keetiin gudeeda koo gidduu qabi. Ati dubroota warra Kana'aa warra ani isaan keessa jiraadhu kana keessaa ilma koo akka hin fuusifneef Waaqayyo Gooftaan Waaqa biyya lafattiin si gagsiisa. Biyya koo lammii koo biraa dhaqi. Yisaaq ilma kootiif dubra barbaadii fidi jedhe. Hojjetaan sunis Abrahaamiin, intalattiin ana duukaa buutee biyya kana dhufuu hin barbaaddu ta'a. Yoos ilma kee biyya ati keessa dhufte sanatti deebisee geessuu ree jedhee gaafate. Abrahaamis deebisee, ilma koo achitti akka hin geessine of eeggadhu. Waaqayyo Gooftaan bantii Waaqaa inni mana abbaa kootii biyya ani itti dhaladhe keessaa baasee na fide illee lafa kana sanyii keetiif nan kenna jedhee anaaf kakatee ergamaan isaa si duraa in erga. Atis achii ilma kootiif dubra barbaaddee in fidda. Intalattiin si duuka buutee dhufuu hin barbaaddu yoo ta'e immoo ati ilma koo achi hin geessin malee kakaan kun si irraa hin ba'u jedheen. Yommus hojjetichis harka isaatiin gudeeda Abrahaam gooftaa isaa gidduu qabee dubbii kana irratti isaaf in kakate. Ergamichi hojjeticha galaalota gooftaa isaa keessaa 10 mi'a gooftaa isaa hunda keessaas wanta gaggaarii fuudhee ka'ee Aaraam biyya bishaan lama gidduu sana gara mandara Naahoor keessa jiraatetti in adeeme. Innis mandarichatti otoo hin lixin gaalota isaa bishaan boolla tokko biraa in dhaabbachiise. Yeroon isaas galgala yeroo dubartoonni bishaan waraabbachuuf ba'an ture. Hojjetichi yaa Waaqayyo Gooftaa isa kan Abrahaam gooftaa kootii ati har'a addaa naaf kenni. Abrahaam gooftaa kootii gaarummaa agarsiisi. Kunoo ani boolla bishaanii kana biraa dhaabbachaan jira. Dubroonni warri mandara kanaa bishaan waraabbachuuf ba'uuf jiru. Ani dubra tokkoon mee bishaan dhugaa gomboo kee gad anaaf qabi nan jedha. Isheen immoo ati dhugi gaalota kees nan obaasa yaa. Yoo aannan jette isheen kun ishee ati Yisaaq garbicha kee yaaddee qopheessite haa taatu. Kanaanis ati gooftaa kootii gaarummaa agarsiisuu kee nan beekaa jedha. Hojjetichi kana dubbatee otoo afaan hin fixin kunoo Ribqaan gomboo gateettii irratti baattee dhufte. Isheen intalli Baatu'eel immoo ilma Naahoor obboleessa Abrahaam, haati ishee immoo Milkaadha. Intalittiin baay'ee ija namatti hin tolti. Dubra dhiirri biraa hin ga'inis turte. Isheen gara boolla bishaanichaatti gad buutee gomboo ishees guuttattee ol deebite. Hojjetaan sunis ariitiidhaan gara isheetti adeeme. Handara gomboo kee keessaa bishaan ximboo ishee na habbuuqqachiisi jedheen. Isheenis dhugi gooftaa koo jettee daftee gomboo ishee harkatti gabbuufattee isa obaafte. Erga isaa dheebuu baaftee booddee immoo gaalota keetiifis hamma isaan dhuganii quufanitti nan waraabaaf jette. Isheen daftee
bishaanicha gomboo ishee keessaa bidiruutti garagalchitee ammas bishaan waraabbachuudhaaf fiigichaan gara boolla bishaanitti gad buute. Gaalota isaa hundumaafis bishaan in waraabde. Namichis Waaqayyoo harka isaa in qajeelcha yookiis in qajeelchu yoo ta'e barruudhaan caalumaan jedhee ishee in ilaala ture. Gaalonni isaa yeroo bishaan dhuganii quufan namichi amartii warqee akka ruubii waaqetaa ta'u isa funyaanitti kaa'atan. Bitaawoo warqee lamaan akka waaqetaa 5 kan ta'anis harkatti akka isheen lakkaatuuf gad fuudhee in kenneef. Isheenis ati intala eenyuti? Mana abbaa keetitti immoo iddoo bultii in argannaa? Hadaraa anatti himi jedheen. Isheenis namichaan ani intala Baatu'eel, innis ilma Naahoor, haati isaa immoo Milkaadha. Nuyi afaan ookas baay'ee qabna. Iddoon bultiis immoo jira jette. Namichis gad gugguufee Waaqayyoof sagalee, Waaqayyo gooftaan inni kan Abrahaam gooftaa kootii haa jajamu. Inni gaarummaa isaa fi amanamummaa isaa gooftaa kootii agarsiisuu in dhiifne. Waaqayyo ana immoo karaa irraa buusee gara mana obboleessa gooftaa kootitti na fide jedhe. Intalittiinis fiigdee wanta ta'e hundumaa namoota mana haadha ishee jiranitti himte. Ribqaan kun obboleessa Laabaan jedhamu tokko qabdi turte. Innis fiigichaan gara namicha isaa bakkee boolla bishaanii bira jiru dhaqee amartii funyaanii fi bitaawoo harka ribqaa obboleettii isaa irratti argee isa obboleettiin isaa namichi akkas hanaan jedhe jettes dhaga'ee gara namicha yeroo dhaqetti kunoo namichi gaalota biraa boolla bishaanii bukkee in dhaabbata ture. Laabaan yommus namichaan yaa namicha Waaqayyo eebbise kottu maaliif bakkee dhaabbatta? Ani manicha qopheesseera, gaalotaafis iddoo qopheesseera jedheen. Namichis gara mana inni dhaqee Laabaanis gaalota irraa hiikee midhaanii fi okkaa kenneefi namichaa fi warra namicha wajjin adeemaniifis bishaan miilaan kenneef. Yeroo nyaanni dhiyaatetti immoo namichi dhimma koo utuu hin himatin hin nyaadhu jedhe. Laabaanis himadhu kaa jedhe. Yommus namichi ani hojjetaa Abrahaamidha. Waaqayyo gooftaan koo kan baay'ee eebbisee nama guddaa isa godheera. Inni hojjettoota dhiiraa fi dubartii, bushaayee saawwaa, meetii warqee, gaalota harroota kenneefira. Saaraan haati manaa gooftaa koos erga lafa guurtee gooftaa kootiif ilma godhatte. Inni wanta qabu hundumaa ilma isaa kanaaf kennuuf jira. Gooftaan koo na kaksiisee dubartoota biyya Kana'aa inni isaanii keessa jiraadhu keessaa ilma koo hin fuusisin. Gara mana abbaa koo gara qomoo koo dhaqiitii achii dubra barbaadee fidii jedhee na abboomeera jedheen. Anis gooftaa kootiin intalittiin na duukaa hin dhuftu ta'a nan jedhe. Inni immoo Waaqayyo inni akka deddeebii kootii ilaalu ergamaan isaa wajjin hin jira, karaa keessa in qajeelcha. Atis qomoo koo keessaa mana abbaa kootii keessa ilma koof durba barbaadii fidii. Waa'ee kakaan koo sirraa bu'u isaatti immoo ati gara qomoo koo dhaqxee isaan si hin kennan yoo ta'e kakaan koo si irraa hin ba'u anaan jedhe. Har'a immoo ani dhufee burqituu bishaanii bira yommuun ga'e, yaa Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam gooftaa kootii waan ani adeemuuf kana karaa isaa anaaf qajeelchi. Kunoo ani amma burqituu bishaanii bira dhaabbadheen jira. Ani intala bishaan waraabbachuu dhuftu tokkoon gomboo kee keessaa bishaan xinnoo ishee na obaasi.
nan jedha. Yommus isheen immoo dhugi gaalota kees nan waraaba yoo anaan jette isheen kun ishee Waaqayyo ilma gooftaa kootii yaadee qopheesse haa taatu nan jedhe. Ani yaada koo keessatti kan dubbadhee utuun hin fixin kunoo Ribqaan gumboo gatiittii irratti baattee dhufte. Isheen gara boolla bishaanichaatti gadi buute. Bishaan waraabdee anis isheedhaan adaraa bishaan na obaasii nan jedha. Isheen yommuu daftee gumboo ishee ofirraa gad buuftee ati dhugi gaalota kees immoo nan obaasa jette. Anis nan dhuge gaalotas immoo in obaaste. Kana booddees ati intala eenyuti jedheen ishee gaafadhe. Isheen immoo deebistee ani intala Batuu'eel innis ilma Naahoor haati isaa immoo Milkaadha jette. Ani immoo funyaan isheetti amartii harkaa isheetis bitaawoo nan kaa'e. Gad gudguufes Waaqayyoof nan sagade. Waaqayyo gooftaa isaa kan Abrahaam gooftaa kootii isa intala obboleessa gooftaa kootii fuudhee ilma isaatiif akkan geessuuf karaa qajeelaa irraa ana buusee nan jajadha. Egaa isin amma garaagarummaa fi amanamummaa gooftaa kootii in agarsiisu yoo taatan anatti himaa. Kunoo yoo ta'uu dhabaates gara bitaatti yookiis mirgatti akkan goruuf anatti himaa jedhe. Yommus Laabanii fi Baatu'eel deebisanii dubbiin kun Waaqayyo biraa dhufee nuyi kanatu badee kanatu tole jennee sitti dubbachuu hin dandeenyu. Kunoo Ribqaan fuula kee dura jirti, fuudhii dhaqii. Akkuma Waaqayyo yaade ilma gooftaa keetiif haadha manaa haa taatu jedhan. Hojjetaan Abrahaamis wanta isaan dubbatan kana yommuu dhaga'e lafatti gad gugguufee Waaqayyoof sagade. Hojjetichi kana booddee naqata meettii fi naqata warqee uffata babba'eessaa fidee Ribqaadhaaf kenne. Obboleessa isheef haadha isheefis immoo kennaa gati jabeessaa in laate. Innii fi namoonni isa wajjin turan nyaatanii dhuganii achi bulanii borontaas ganamaan in kaan. Namichis gara obboleessa kootii nan deebi'aa na gaggeessaa jedhe. Obboleessi ishee fi haati ishee namichaan intalli hamma guyyaa 10 illee takka nu biraa turtee haa adeemtu jedhan. Namichi garuu isaaniin Waaqayyo karaa koo ergaa naaf qajeelchee gara gooftaa koo akkan dhaquuf na gaggeessaa malee isin ana hin tursiisinaa jedheen. Isheenis mee intala waamnee wanta isheen jettu hin gaafannaa jedhan. Ribqaanis waamanii namicha kana wajjin ammuma in dhaqxaa jedhanii in gaafatan. Isheenis eeyyee nan dhaqa jette. Isaanis Ribqaa obboleettii isaanii guddisee ishee hojjetaa Abrahaam namoota isa duukaa turanis in gaggeessan. Yommus kaasanis yaa obboleettii keenya ati kumaatama ta'i, sanyiin kee karaa keellaa warra isa jibbanii haa qabatu, mandaroota isaanis kan isa haa godhatu jedhanii Ribqaa in eebbisan. Ribqaan xomboreewwan ishees kaanii gaalota yaabbatanii namicha duukaa in adeeman. Innis Ribqaa fuudhee in adeeme. Yisaaq yeroo sana gara bishaan boollaa Be'er Lahaayiroohi jedhamu dhufee biyya gara mirgaa sana keessa in jiraata ture. Innis gaaf tokko gara galgalaa bakkeetti ba'ee yaadaan qabamee otoo adeemuu ol ilaalee gaalota as adeeman jiran arge. Ribqaanis ol ilaaltee Yisaaq argitee gaala irraa buute. Yommus isheen hojjetaa ishee fuudhee adeemu sanaan namichi bakkee keessaa as nutti adeemu sun eenyu jette. Hojjetichis inni ilma gooftaa kootiiti jedhee deebiseef. Kana irratti isheen shaashii fudhattee ofitti haguugde. Hojjetichis wanta hojjette hundumaa Yisaaqitti hime. Yisaaq gara dukkanaa Saaraa haadha isaatti ishee in galfate. Inni Ribqaa fuudhee
isheenis haadha manaa isaa taate. Ishee jaalatee gadda haadha isaa irraas in jajjabaate. Ameen. Kakaasee kan na xumursiisee Waaqayyoof galanni haa ta'u. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii.